Harka fuunii hordoftoota Firii Miidiyaa akkam jirtu baga nagaan dhuftan isiniin jecha akkuma kana dura mana bakka adda addaatti argamu akkasumas Oromiyaa bakka adda addaa keessatti kan argamuu fi makiinaa namoonni keenya bitachuu danda'an jedhamu akkasumas makiinaa gara baankiitiin isiniif kennamu har'as qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hayyee hundi keessanuu baga nagaan dhuftan jecha yoo haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'uu keessan hin dagatina. Kanneen jirtan immoo like gochuudhaan yoo dandeessan illee namoota biraa itti affeeruudhaan share gochuudhaan yoo ofii bituu dadhabdanis namoonni biraa akka bitatan gochuu hin dandeessu. Hayyee kanarraa kanaafii namoonni dhufanii wanta addambaa isaaniif hin galle naannawa Addis Ababaa yookaan immoo naannawa Finfinneetti manni achi gara kan baankiitiin kan kennamu ni jira. Kanarraa kanaafii bakka biraatti an Jimmaa dhaachi naaf kenni an Shaashamannee dhaachi kan baankii naaf kenni kan jedhanu an hin dhageenye gara fuulduraatti yoo jiraates kan irratti viidiyoo isiniif hojjedhu jira. Ammaaf kan nan beeku gara konkolaataa gara baankiitiin kan kennamu innis kanneen ana wajjin yookaan kanan beeku qofa irratti viidiyoo hojjedha kan irratti viidiyoo kan hojjedhu jedhame qofa irratti viidiyoo hojjedha. Kanarraa kanaafii manatu jira manni gara kaashiitiin yookaan gara harkaatiin bitamu. Kanarraa kanaafis laftis ni jira bakka adda addaa magaalaa Oromiyaa keessatti. Hayyee namoonni kana barbaadan amma tokkoon makiinaa baankiin kennamuu fi hin kennamne irratti barreeffamaan isiniif lafa kaa'ee jira. Kan asirraa eegamu like share gochuudha hin dagatina.